Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu buleeyyantii kabajamoo. Arras applicationii tokko kan firii internet tokko firii data fayyadu tokko isiniif qabadden dhiyaadheera. Warreen qabdan ni qabdan, warreen hin qabne immoo kan qabneen geessanii akka waliin fayyadamtan isiniin jechaadha. Applicationii kun eessa argama kan jiru akkuma yeroo kaanii telegiraama jalattiin maxxansan liinkii isaa waan ta'eef liinkii isaa barbaacha hin dhayxan liinkii asuma gadha'uudhaan dhuftanii argachuu dandeessu. Fakkeenyaaf amma liinkiin kun isa kana liinkiin kun kanaan ni argatan jechuudha. Amma isa kanarra gadhoonee inni kun akkamiin dalaga kan jiru waliin haa ilaallu. An open goleen seenaa maqaan isaa AM tunnel kayyamu kana AM tunnel PBN inni an open goleen seenaa isi warra qabdan isa kana warra hin qabne akka itti fayyadamasaa waliin ilaalla. Fakkeenyaaf amma niin dhaamsa ogguun dhaamsa immoo setting isaa akkam kan jiruu fi zeen kana zeen bakka lamatti mul'ata zeen kanaafi zeen kana ni argitan jechuudha. Mi'aan kanuma irraa gubbaa kan irraan kaayaa isin ammoo kan irra keessan kan fedha keessan isin beeka. Akkasumas ammasuu ogguu keessa gaddeemne wanneen firii itti hojjetan kanneen garagaraa laaluu fi dandeessan. Garuu ani wanni itti ilaale zeenuma qofa waan ta'eefin zeen isiniif dhiyeesse keessaa hin qabu. Akkasumallee moobaayilii firiin ijaa kunoo sadeen kanarratti ni argatani warreen moobaayilii qabdan yaalii itti gootan. Amma keessaa deebinee irratti dhoonee ni dalagamoo hin dalagu mee waliin haa ilaallu. Osoo achirra hin geenye mee applicationin kun ammaaf dalagaa jiramoo dalagaa hin jiran cuufna kana. Akkuma ilaalaa agarru kana dalaguutti hin jiru. Applicationii tokkollee kanneen akka YouTube, TikTok fi kun hundinuu ammaaf hojjechaa hin jiran. Mee duuba deebinee isa kana bannee ni hojjetamoo hin hojjetu kan jiru waliin haa ilaallu. Hordoftoonni kabajamoo warreen ammoo viidiyoo hoggulaaltan yeroo baay'ee hin hojjetu jettan hin hojjetu osoo hin taane maaliif akka hin hojjenne isin bira rakkinni akka ta'e hubadhaa. Amma isa kanatti fayyadama. Mee irratti dhoonee akkaataa isaa waliin haa ilaallu. Applicationonni yeroo baay'ee yeroo isin diduu fayyadama xayyaaraa kan gubbaa kanatti fayyadama. Yeroo saniif mungkin search godhuu dadhabuu mala waan ta'eef isa kana fayyadamnaan applicationii hundinuu ni hojjeta. Kan nuti galleeffamnu xayyaara kana mallattoo xayyaara kana yoonii fi itti yeroo takkaaf itti cuqaaftan achii booda ni hojjeta. Fakkeenyaaf ammoo hojjechuutu jira moo hojjechuutu hin jiru amma waliin haa ilaallu seenne. Akkuma ilaaltanii gartan connect jee gara gubbaa kanarratti jira. Asittis ammoo stop jee dhaabbatee jira. Stop jee sa'aatillee sa'aatii 23 waan kana qaba. Ammoo zeen tanuma gubbaa sanirraan kaa'ee 2022 isin lachuuti. Warreen ammoo yeroo duraatiif gabbuufattan asirra bakka kana dhoowwatanii update ni gootanii hoggoo update gootan faayiloota haaraa isiniif fiduu danda'a waan ta'eef. Akkasumallee mee deebinee ammaan tana ni ilaalla ni hojjetamoo hin hojjetu. YouTube irree fuuntana hojjechuu didee amma hojjetee jira. Hordoftoonni kabajamoo ogguu gara YouTube dhuftan ammoo chaanaalaan qaba. Chaanaala Gadaa Oromoo yeroo hunda asirratti hin galaqqisa waan ta'eef pileelistii jala yoon seentaniis barnoota garagaraa argachuu dandeessan. Kana hundarraahuu yoon isinitti tole irraa fayyadamaa jechaa ammoo chaanaala kanaaf maatii ta'uu yookaan subscriber godhuu hin dhabina. Warreen ammallee gara TikTok harree muutan ilaalle amma kun hojjechaa jira. Illee ni hojjetaa jechuudha applicationii kuni. Warreen na hordofuu barbaadan kanneen achi jalatti lakkoofsa maxxansiyaan jettan faana jirtanii lakkoofsa osoo hin ta'in descriptionii jala yoo nuuf dhuftan yeroo hundaafuu Facebookiin kiyya yookaan FB'n kiyya achi jalatti argama. FB'n gama jalaatti descriptionii gama jalaatti yeroo hundaa'u kaa'ee jira.
ara kana dhahuudhaan yoon isa gabbuutan kun feesbuuka seentanii gara messengeraatiin yeroo gabaabatti dhuftanii waan isin gaafachuu dandeessan hordoftanii kabajamoo ammaaf viidiyoo kana asit dhaabnee viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaannaaf tura.